Ashama akkam jirtu barnoota inni har'a itti qophaa'ee jiru waa'ee altiraasaawundii hordoffii ulfaaf dalagamu ilaalchisee kan haadholiin beekuu qaban kan jedhudha. Yeroo ulfaa altiraasaawundiin dalagamu faayidaa akkamii qaba? Yeroo meeqa dalagamuu qaba? Yoom dalagamuu qaba kan jedhu irratti akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Akkuma beekamu altiraasaawundiin akka X-ray osoo hin ta'in raadiyeeshinii hin qabu yookaan cararii hin qabu. Kan inni wantoota qaama keenya keessa nutti agarsiisu saawundi weef kan jedhamu fayyadamuudhaan malee raadiyeeshin weevii miti jechuudha. Nan raadiyeeshin weef waan ta'eef cararii waan hin qabneef miidhaa kan hin qabnedha jechuudha altiraasaawundiin akka X-ray. Kanaaf altiraasaawundii yeroo ulfaa ilaalamuun miidhaa hin qabu. Mee faayidaa yeroo ulfaa altiraasaawundii ilaalamuu qabu kanneen gurguddoo ta'an akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Kan jalqabaa ulfa ta'uu mirkaneessuuf karaalee hedduu keessaa isa tokkodha. Altiraasaawundii ilaalamu. Akkuma beektan mallattoon ulfaa kan jalqabaa hafuu marsaa laguudha. Hafuun marsaa laguu tokkommoo kan hafe sababa ulfaadha moo yookaan sababa dhibee marsaa laguu wajjin wal qabatu kan jedhu adda baasuuf kan gargaaru tokko qorannoo ulfaa geggeessuudha. Qorannoo ulfaa keessaa immoo tokko qorannoo fincaanii garbiraan immoo altiraasaawundiidhaan gadameessa keessa ilaaluudha jechuudha. Kanaaf ulfa ta'uu mirkaneessuuf karaalee hedduu keessaa tokko altiraasaawundii ilaalamuudha. Garbiraan ulfi uumame bakka sirriitti uumame moo bakka sirrii miti kan jedhu beekuufidha. Ulfi uumame kun gadameessa keessatti bakka sirriitti uumame moo gadameessaan alatti uumame kan jedhu adda baasuufis ni gargaara. Kana malees ulfi sun torban yookaan ji'oota meeqa akka ta'e beekuuf ni gargaara. Haati tokko yeroo ulfaa keessumaa ji'a 3 jalqabaa yoo ilaalamte ulfi sun ji'a meeqa akka ta'e yookaan torban meeqa akka ta'e beekuuf ni gargaara jechuudha. Garbiraan daa'imni yookaan micireen gadameessa keessatti meeqa akka jiru yookaan meeqa akka uumame adda baasuuf ni gargaara. Daa'ima tokko jira moo lakkuudha yookaan lamadha moo sadiidha moo meeqa kan jedhu altiraasaawundii ilaalanii meeqa akka jiru adda baasuun ni gargaara jechuudha. Garbiraan fayyaa daa'ima gadameessa keessatti uumamee jiru kana adda baasuuf qaama daa'ima gadameessa keessa jiru kana ilaaluudhaan fayyaa qaama daa'ima sanaa sirriitti adda baasuudhaaf ni gargaara. Garbiraan haala taa'umsa daa'ima gadameessa keessaa beekuuf ni gargaara. Daa'imni gadameessa keessa jiru haala sirriidhaan taa'ee jira moo akkami kan jedhu adda baasuuf altiraasaawundiin ni fayyada jechuudha. Kana malees bakka of kaltiin yookaan pilaasentaan gadameessa keessatti qabatee jiru beekuuf ni gargaara. Of kaltiin yookaan pilaasentaan bakka sirriitti qabatee jira moo bakka sirrii miti kan jedhu adda baasuufis ni gargaara jechuudha. Kana malees hanga bishaan gubbee beekuuf yookaan oliigoohayidiraaminoos, pooliyoohayidiraaminoos kan jedhamu jira. Amniyootik fluid kan jedhamu kan bishaan gubbeen dhangala'aa daa'ima marsee jiru kun ga'aadha moo ga'aa miti kan jedhu adda baasuuf ni gargaara jechuudha. Garbiraan fayyaa gadameessaa, fayyaa of kaltii akkasumas fayyaa qaama haadhaa biroo kan daa'ima baatanii jiran hedduu ilaaluufis ni gargaara altiraasaawundii yeroo ulfaa ilaalamu. Kanaaf altiraasaawundii yeroo ulfaa ilaalamuun miidhaa kan hin qabne akkasumas kan faayidaa hedduu qabudha. Erga faayidaa qaba jennee immoo mee yeroo meeqaa akkasumas yoom dalagamuu qaba? Haati ulfaa tokko yeroo meeqa altiraasaawundii ilaalamuu qabdi? Akkasumas ulfa ji'a meeqatti dalagamuu qaba kan jedhu yoo waliin ilaalle ulfa torban ja'a booda daa'imni gadameessa keessatti uumamee jiru altiraasaawundiin ni mul'ata. Marsaan laguu hafee torban 4 hanga 6 booda daa'imni gadameessa keessatti uumamee altiraasaawundiidhaan ni mul'ata jechuudha. Akka waliigalaatti garuu akka waliigalaatti haadholiin hundi yeroo ulfaa torban 18 hanga 20 gidduutti al takka altiraasaawundii ilaalamuun barbaachisaadha. Torban 18 hanga 20 gidduutti. Ji'a 4 hanga ji'a 5 gidduutti jechuudha erga ulfi gadameessa keessatti hafe. Kun haadholii hundaaf ni gorfama. Yeroo kanatti egaa torbaaf ji'a 4 hanga ji'a 5 gidduutti takka altiraasaawundii ilaalamtee yeroo ilaalamte kanatti waan hundi daa'imni gadameessa jiru haalli taa'umsa gadameessaa haalli of kaltii haalli jiru hundi nagaa taanaan yeroo biraa dabalataan altiraasaawundii ilaalamuun barbaachisuu ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf al tokko qofa ilaalamuun gahaa ta'uu danda'a jechuudha yeroo kana waan hundumtuu nagaa taanaan. Haa ta'u malee yeroo torban 18 hanga 20 jechuun ji'a 4 hanga ji'a 5 gidduutti ilaalamtu kanatti altiraasaawundii irratti tariitii wanti hordoffii barbaadu tariitii wanti daa'ima gadameessa jirra jiru yookaan haadha sana irratti rakkoo fidu wayii wanti nama shakkisiisoo tokko jiraate dabalataan yeroo yerootti akka hordoffiitti altiraasaawundii ilaalamuun barbaachisaa ta'uu danda'a jechuudha.
Kanaan ala akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti haadholiin hundi torban 18 hanga 20 gidduutti takka ilaalamu. Sanaa booda garuu haala barbaachisummaa isaa irratti hundaa'uudhaan taatee yookaan wantoota yeroo kana mul'atan irratti hundaa'uudhaan barbaachisuus dhiisuus danda'a jechuudha. Altiraasaawundiin dabalataa. Akkasumas ulfi torban yookaan ji'a meeqa akka ta'e beekuuf altiraasaawundii fayyadamaa jirra taanaan kan inni sirriitti fayyadu yoo ulfi uumame ji'oota 3 jalqabaa keessatti dalagamedha. Ulfi uumamee ji'a 3 jalqabaa keessatti altiraasaawundii yoo ilaalan ulfi sun torban meeqa akka ta'e sirriitti adda baasuuf ni gargaara. Haa ta'u malee ji'a 3 booddee kan ilaalamnu haadholiin ji'a meeqa akka ta'e sirriitti adda baasuuf xiqqoo dogoggoruu danda'a jechuudha. Akka waliigalaatti altiraasaawundiin ji'oota 3 jalqabaa ulfi gadameessa keessatti uumamee yoo dalagame guyyaa ulfi itti uumame giddugaleessaan guyyaa 7 keessatti tilmaama. Carraan sobuunsaa guyyaa 7 qofadha jechuudha. Yoo ji'a 3 jalqabaa keessatti dalagame. Haa ta'u malee altiraasaawundiin kun erga ulfi uumamee ji'a 3 hanga ji'a 6 gidduutti dalagame ammoo hanga torban 2 dabaluu sirrisuus danda'a. Torban 2 dogoggoruu danda'a jechuudha. Ji'a 6 booda immoo yoo dalagame ulfi torban meeqa akka ta'e adda baasuuf carraan dogoggoruu isaa hanga torban 3 hanga ji'a 1 ta'uu danda'a. Kanaaf altiraasaawundiin kan inni turtii ulfaa sirriitti agarsiisu yoo ji'oota 3 jalqabaa keessatti dalagamedha. Sanaa booda garuu ulfa ji'a meeqa akka ta'e carraa dogoggoruu qaba jechuudha. Akka waliigalaatti altiraasaawundii yeroo ulfaa ilaalchisee barnoota ni qabadhee jiru kanuma waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanaliin kun waa'ee fayyaa haadholiif daa'immanii barsiisa. Qopheessaan anan Dr. Abarraa Olaanii, ispeeshaalistii dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabiskiraayib gochuun, kooment gochuun yaada adda addaa naa dhiyeessuun na waliin tura. Turtii gaarii.